ሌላ ነገር የለም። ታይ ገሩ ሲንበር ነምቤክቱ ማልቱ ይፋዱ ለኪው ማን በርባዱ አሪፈቻ እንጅራ ኤኙ ሲንጅ ለታንጀራ አባ ቀበኛ ሪል ስቴት ፊ አበቶ ተገረገራቲ ጋሪዳ ማሊፍ ነበር ባዴ ቢልቢላ ኮስ ሳፊክ ይሮ ከነቲ ቢልቢላ ማርገችን ባየል ፋተተ ያዳ ሲፋተው ጋፊን ጀልቀበ ሲጋፈጤና ፍዴብሲ ማሊፍ ነበር ባዴ ማርሴቲ ሆጂረቲ ኬስመቱሞ ከከኝ ከና አባ ቀበኛ የሮታቱ ዲኖተ ባየ ሆረታ አኩማ ከና namni tokko dhaabbata tokko irratti gufuu ta'uudhaan dhaabbata tokko diiguudhaaf kutatee hojjechaa jira sii galee. Kanaaf namtichi si wajjin walitti dhufeenya qaba. Akkuma naannoo balleessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetu ani immoo dursee isa balleessuun barbaada. Kana gochuudhaaf immoo itti na gargaarta. Maal? Abshir tolanaaf hin hojjettu. Oolmaa kee kanaaf gatii barbaachisaa siifan kaffala. waan hundaafu namicha eenyudha? Eebbaa jedhama. Abaaramaan kun Dr. Eebbaa jedhamee fu'ama. Akkati si wajjin wal beektu fuulli kee natti himaa jira. Lakki ani san beeku. Nama hin beeknee fedhaare yeroo suura isaa argitu natti akkatti rifatte. Lakki ani rifanne. Akka yaaduutti xumureera. Maaloo dhaabbatanii yeroo dheeraatti dadhabina jalaatti diiguudhaaf deemaa jira. Maaloo na gargaari garaa natti hin jabaatin. Sitti mi bar otoon beekee si gargaaree natti tola garuu immoo hin beeku. Ammoo maal sitti fakkaate Dr. Eebbaan Dr. Eebbaan maal? hin beeku. Akkam maal siin jette? Tasumaan beeku naan jette bar. Naan mormite. Cheekichaan kennineef ati? Kenneef hin ture. Garuu mucattiin nama salphaa miti. Kukkuttee fuulatti na darbattee bar. Yeroon si barbaadisiifan bilbila. Xiyyi gosa sadaffaas hojii isaa sirriitti eegaleera. Amma kan naafu xiyyaa arfaffaa gumii qofadha. Yaa beekaa. Hireen ilillii birraati naan jedha. Ani yooman miti jedheen. Ililliitti iyyuu sanuu ilillii ishee dhugaa ilillii birraati. Garuu immoo ilillii irraa adda wanti ishee godhu tokko namoonni naannoo ishee jiraatan hundumti isaanii kan ishee marsanii balaarraa eegan otoo hin taane kan qoraattii ta'anii ishee waraananidha. Ilillii koo.
Ililli. Wayyoo gurmu. Hamma miiroon na tuffatudha kan inni akkas godhu. Abbootas gabbaa'e homaa tokko iyyuu hin taane bara kun immoo salphaadhaan an fayya. Waan hundumaa obsaan callisee irra dabarraan homaa tokko fiduu danda'u jedheedha kan inni karaa ija kootiin natti dhufu. Maaloo firii yoo si dhagayetti ani kunoo nagaa kooti ilaa. Kottu ciisi lakki dhiisi. Ciisi. Gumi amma madaan keessiif qorootti boqochuu qabda. Dhugaa dubbachuufatis immoo waan gaariin goona. Baay'ee isa qortee bara. Osoo eenyummaa Saamsooniin beektu maaliif akkasitti ija jabaattee isatti dubbatte? Maal? Isa iyyuu sadhaa kan deemee dubbisa barbaade. Dubbiif taanaan eeyyee. Garuu maaliif kana goote? Gammeef jedheeni. Maal? Gammeen balleessaa tokko malee reebamuunsaa boqonnaa naaf laachuu hin dandeenye. Atis immoo homaa tokko gochuu hin danda'u gatii naan jetteef deemee tan sababa isaa gaafadhe. Sana booda soon beekamiin gara dubbiitti jijjiirame. Akkas taanaan isa kam gammeedhaaf naan jettare hireedhaaf naan hin jettu? Gurmu maalotas gabbaa hime utuu haala kanaan miidhamee jiru inumaayyuu dhiphina kan biraatti dabaltaa? Maal taate eekkamsii faariin keeyyuu dhiphina biraatti dabalaa jira. Hantuunni du'a barbaaddee funyaan adalaa fuunfatteedha Oromoon. Edaa ofii keessee xaraarri beekaasteedha kanatti nan reebame jettu. Sanuu gammeedhaaf naan jetta? Gurmuu sigaa kana caalatti hin eekkamin. Ammatas gabboofni yerootti maal gochuu akka qabnu mari'annudha malee yeroo taate akkasitti iyyuu qabdu miti. Wayyoo gurmuu. Nan barree jechuudha. Ani seexanni koo natti kaanaan isa miti maqaasaa lafa kana irraa nan balleessa. Maal gochuufi? Waa'ee seevingii yookiin immoo qusannaa barnoota keenya yeroo darbee keessatti ilaallee turre. Seevingiin maayindi seetii keenya jijjiiruun borii keenyaaf immoo wanta kaa'achuu qabnu jechuun immoo long term prioritize goonuu irratti wanta xiyyeeffannoo goonuu akka ta'e bal'inaan ilaalleerra. Egaa seevingii ilaalchisee wantoota garaagaraatu jira. Kana irratti immoo akka bal'inaan ilaaltan isinitti himeen ture. Namni dubbisee dhufee jira? Tole hireetti fufi. Tokkoffaa jireenya saayikilaa hipooteesisiidha. Akka qorannoon galii fi baasii namootaa irratti geggeeffamee jedhutti. Yeroo galii olaanaa argannu qusannee yeroo galii gadaanaa argannu akka itti fayyadamnuuf nu gargaara akka hin jedhutti. Baay'ee gaariidha. Garuu kun yaada hojjettoota mindaadhaan jiraatan hin dabalannedha. Maal jechuudha? Galiin hojjettoota warra mindeeffamanii hojjetanii beekamaadha. Warra qacaramanii hojjetan bira galii olaanaa galii gadaanaa wanti jedhamu jiru. Callisaa! Kan biraa namni dubbise hin jiru? Gifti. Teoriin kun permanent income hypothesis dha. Akka teoriin kun jedhutti namoonni borii isaaniitiif yaaduudhaan akka gadii isaaniitti qusachuu qabu jedha. Bor wanti ta'u wanti beekamaa waan hin jirreef immoo rakkataniis ta'u itti dhimmanii waan argatanirraa qusachuu qabu jedha. Kan caalu dhalate. Inumaa waan hin qabne irraa moo? Callisaa! Jirra! Callisuu dandeessaa? Qosaan jirru bar. Gaariidha. Egaa akkuma beekamu biyya keenya keessatti yaadaan qusannaa baay'ee gadi bu'aadha. Kanaaf immoo sababoonni garaagaraa jiru. Sababoota kana keessaa namni natti himu jira? Naaf hin galle. Shamarran qofa turmaachaa jira bar. Dhiironni hin jirtanii? Gumiin hin jiru moo? Gurmoo? Gumiin eessa deema?
Dhukkubsateef. Tolee milki ati deebisi. Aadaa qusannaa dhabuun keenya sababni isaa maali jettee yaadda? Mee yoo xiqqaate tokko naaf deebisi. Sababa aadaa keenya miidhan keessaa tokko oomishawwan garaagaraa biyya keenya keessatti oomishaman fayyadamuu dhiisuu keenya. Kanarraa kan ka'e oomishawwan garaagaraa biyya alaadhaa galan fayyadamu. Kun immoo baasii guddaadhaaf nama saaxila. Baay'ee gaariidha milki. Inumaayyuu kun sababa otoo hin taane dhimma ijoodha. Kan ammoo bal'inaan kan ilaallu ta'a. Sababni kan biraan immoo yeroo wayita oomisha keenyaati akkaataa itti fayyadama haftee oomisha keenyaati. Kanarratti immoo itti fayyadamuu caalaa jechi sirriin isaa wanta sana balleessu jechuudha. Waanuma fedheefu kanarratti waa'ee haftee oomishaa sirriitti kan ilaallu ta'a. Xiyyeeffannoodhaan na hordofaa. Maal taate? Homaa? Wanti illee taatetta. Homaan taaneen siin jedhee. Tole, gumiin dhukkubee fi kan jette maal ta'e? Taayifoodii dhukkubsateeti. Maal nyaata? Ani maalittan beeka wanta inni nyaate? Anaa wajjin hin nyaanne. Tole tasgabbaa'ee gurmuu. Tarii obboleessa kee waan ta'eef wanta inni ta'e waan beektu natti fakkaate si gaafadha. Hin beeku. Gurmu! Sii gurmu! Maal gochuuf deemaa jirti? Yoo dhuguma dhiira taate anaafati iddoo namni tokko hin jirretti qofaa keenya tola agarru. Mana tokko keessaa nama lama reebuudhaan taatoo godaanne isaa boocoo akkanatti hin taane. Maaliin sodaatte moo? Eenyutu? Anatti si sodaata? Maarree yoon sodaanne. Maal gochaa jirtu? Homaa? Otoon isin argaa jiru homaa jettaa? Waan an amma siin jedhetti yaadiiti yeroo dhiyootti na beeksisi. Amma toon si ilaalu deem kilaasii kee. Daddafi! Amma kunis dhiira ta'eetu gadoo obboleessaa ba'uudhaa jedhee kana sitti eega jechuudha. Baradammaa obboloonni kun lama ta'anii nu maraachuudhaaf qophaa'aniiru jechuudha. Akkatti immoo ittiin fuftu kilaasitti wal agarra. Keessummeessuu irratti akkami? Jechuun yeroo dhiyootti mana keessan laaqana affeeramee dhufuun kun. Eenyu si affeere? Urjii. Maaliif? Waan ani ishee yaaleef na galateeffachuu dha. Gaariidha. Egaa sababni inni kun itti fakkeessuufidha. Mana keessan kan hin dhufuuf laaqanatti qabata godhadhee akkan si wal'aanuuf urjii waan barbaadduufidha. Naaf hin galle. Eeyyan sii galuu hin danda'u. Sii galuu kan danda'u amma sii galuu qofaa yeroon sii eeyyamedha. Lala. Urjiin ogeessi xiinsammuu akka sii ilaaluuf murteessiteetti. Sanaaf immoo ani akkan sii yaaluuf ana faana walii gallee jiru. Garuu amma yeroo mana keessan dhufu sababa jettee kan isheen sitti himtu sababa na yaalee fi sagalateeffachuuf teenkiyuu ittiin jechuufidha siin jechuu dandeessi. Sababni inni dhugaa garuu isa kanaati. Sababni kee ijoo maali?
Eenyudha immoo giiftii ogeessa xiinsammuu ishee barbaachisa jedhee kan sittin. Urjiis yoo ta'e immoo sababa maaliitiif barbaadda? Wanti tokko naaf galaan jiru. Maalidha diraamaan kun hundumti? Giiftii tasgabbaa'e malee. Kam deebiseen kam dhiibsaan? Sababni keenya inni ijoon inni guddaan anati isheetti dhiyaachuu barbaada. Akka ishee yaaddutti garuu isheetti dhiyaadhee waan inni si wal'aanuudhaaf dhufeetti fakkaata. Dhugaan jiru garuu isa kana miti. Anatu isheetti dhiyaachuu barbaada. Isa kanaaf immoo ati na barbaachista. Maaliif? Urjiitti dhiyaachuu maaliif barbaadde? Dhiisni kun sitti hafu. Amma oo keessa baate. Maaliif ta'u bara urjiin obboleettii kooti? Waantuma isaa tokko natti himtu taanaan homaayyuu si gargaaruu hin danda'an. Ammoo maal akkan godhu barbaadde? Jala wanta ati gochuu qabdu tokkoffaa callisteetuma gaafii nama hin gaafatiin. Lammaffaa immoo yeroo namni mana keessan dhufu akka nama dhukkubsateetti akti gochuu qabda. Yeroon kana siin jedhu garuu dhukkubbii cimaa miti. Dhiphachuu yaadaan baduu wayi kanuma gochuu qabda. Kanaaf akkamittiin? Garuu dhuguma Saamsoonii reebuuf turte? Lakki rukuchuuf hin turre. Maal gochuuf turte ree? Akka lukkuu ayyaanaaf qalamteetti iddoo 12 isa kukkutuuf hin turre. Si yaadachiisuudhaaf dhugumatti yoo shamarri tokko reebamte yookiin immoo dhiirri tokko nama baay'eedhaan yoo reebame malee nama reebuun barbaaddu turte. Si dhukkubaa firii fuulduraanis ta'e dudduubaan nama hin qaba jedhu obboleessa koo qofa ture. Karaa obboleessa kootiin natti dhufe. Maaloo tasgabbaa'e ani qoosaaf hin jedhee bari. Waan irratti qoosamuu qabuuf waan irratti qoosamuu hin qabne adda baasii bari. Waan baay'ee aartee jirtuuf miira kee tasgabbeessuuf jedheen akkas jedhe yoon balleessee dhiifama tole. Kam bultan? Kun taayifoodiitu qabin jenne? Maarree taayifoodiin Saamsoon caalee jira moo? Isin hunda keessan isin dhukkuba tokkomti keessan illee fayyaan taatan isin. Gumiin maal ta'e? Saamsoon turee beeka. Maal? Maaliif? Saamsoon maal tolti isaan fida? Saamsoon waan gammee reebeef gumiin immoo maaliif reebdee jedhee irra dhaqeet reebame? Maal jechaa jirta? Saamsoon gammee reebeera moo? Wayyoo hin beektu mooti? Ani waan beektuun se'een. Maalidha kun hundumtuu? Kan hundumtuu dhufee dabareedhaan natti rooreessu. Gifti. Ati mucaa cimtuu taatee fi ogeettii taatedha. Inaafaan immoo nama mucaa cimtuu akka keetii kanarraan bareedu. Kanaaf maal godhu ree? No, Gifti. Akkanatti naa deebisuu hin qabdu. Akkamittiin siif deebisu ree? Miira aariitiin. Namni akka dhukkubsattuu ati taateetti fiilsi gochaa jira. Kanaaf fakkeessuu qabda, sirriitti fakkeessuu qabda bara. Tole, amma naaf galeera. Tole, yoo sii galeera ta'e amma sirra deebina. Gifti, ati mucaa cimtuu fi ogeettiidha. Inaaffaan immoo mucaa ogeettii akka keetii irraa barbaachisu.
hundi keessan akka istiin na yaaddu. Ani bar nama fayyaa guutuu qabudha. Ani naaftuu miti. Namoonni naannoo kootti dhiyoo jirtan hundi keessan iyyuu giiftiin hinaaftummaatti namantu maal jettanii odeessitanii akka istiin na hammeessitu miti. Jettanii amma immoo giiftii ogeessa xiinsa muutu ishee barbaachisa jettanii mana naaf fiddaniitu. Akkasi miti natti mikaa. Aktiin ajaa'ibaati. Miira taatummaa keessa daftee galta. Barsiisaa cimaan argamnaan dafanii irraa barachuudha malee. Eeyyeen miira kana keessaa akka hin baane. Yeroo haasoftu kamuu dogoggortee akka miira kana keessaa hin baane. Yeroo tokko miira keessa seenaa, yeroo tokko bahaa. Gaafa hojjechaa deemtu sirriitti sii gala. Yeroo isaan itti fooyya'eeraa fayyiteetti siin jedhan deebitee faallaa isaatiin deemtaati. Kunumaa tokkollee si yaaddessi. Gosh qaxalee koo. Otoo dubbannu garuu hireen dhoksaatti gumii wajjiniin jaalala akka jalqabde beekta. Tarii yoo si fayyade jedheen hariiroo keessa hariiroo gammee jidduu jiru waan si fayyadu taa'ee yaade. Dhugaa jettaa doktar? Doktar Eebbaa dabar. Akka kee waan tokko otoo mirkaneeffatiin jallumaa jedhee waan odeessu sitti fakkaata. Dhugaan jiru garuu gammee waan jibbite natti fakkaatu. Tariitii hariiroodhuma gumii wajjiniin qabduun yeroo keessa waan miirri isaanii jijjiirame wayii natti fakkaata. Waan tokko si ka'umsuu barbaadeen ture. Walitti dhiyaanneera jettee daangaan kee waan darbaa jirtu sitti hin fakkaatu? Daangaa maalii? Ani namaaf koomuus ta'e akka namni na kadhatu tasumaan barbaadu. Kana immoo bareechitee sirriitti beekta. Akkan si mufachiisuu barbaadde natti fakkaata. Akkas jedhu koo miti. Ani barsiif jedheeni. Kanaaf jettee maal? Akka gurmuu waliin walitti butan hin barbaadu. Maaliif? Inni akka dhiirota kaanii miti. Kun immoo maal jechuudha? Inni lola irratti baay'ee cimaadha ka. Waan si ajaa'ibu angaaraa tamma xurii qeensaatti illee isa madaalee hin beeku. Isa loluudhaafis tasuma ayyaana. Amma garuu onneen koo riphuu barbaade dhaannaa onnee eegaleera. Maaliif? Amma har'aatti waan bookee fi waan gatii hin qabne waliinaan wal lolaa ture. Amma garuu dhiira argattee tanaan jedheeti ka. Hanga har'aatti ergan dhiira waliin wal lolee baroonni baay'een darbaniiru. Maaloo dhiisi. Wanti hundumtu akka ati yaaddeetti ta'uu dhiisuu danda'a. Guyyaanis barna magana. Dhiisi Saamsoon. Maali? Sirri kutaa jettee naaf yaaddofte? Maaliif yaadda'u? Ati waan tokko akkana jalaa taatu hin barbaadu. Wanta itti tafkinan. Anaan abbaan barbaadeen harkutaa? Bagayyuu natti himte. Ergan dhiira waliin wal lolee baroonni baay'een darbaniiru. Amma garuu gurmuun kan jalqabaa koota. Maaloo Saamsoon dhiisi sitti haafu. Wanta itti bookee nana cal jettee afaan kee hin banin. Bareedduku jaalalleeku hireeku lubbuuko maal taate? Maaliif akka Saamsoon siree bina dhugsite? Eenyutu sitti? Wanti guddaan naman irraa dhagee miti. Ani dhaga'u kooti.
ati na dhugsite. Ani immoo darbaa dabarsiidhaan dhageera. Uumaa sin fayyadu jedhee ni bara. Kanan sitti modhiisi. Na fayyaduuf dhiisuu isaa maaltu see ilaallate? Waa'ee kee qaama sadaffaarraa gaafa dhaga'u maal akkanatti dhaga'amu beektaa? Yoon sitti mes wantati gochuu dandeessu tokko yoo jiraate dhiphachuudha. Ani immoo dhiphina kee arguun barbaadu. Abuunatti fafakkeessin. Fafakkeessuu miti bar dhugaa kooti. Wanti narraa eegamu tokko yoo jiraate dhiphina biraa keessa yoo jiraate yoo dhiphina sana keessaa si baasuudha malee dhiphina biraas itti dabalee rakkoo biraas tuumu miti. Jechoota toora naqattee garaa nama laaffifachuuf dhama'uu nama luma keedha. Ani garuu namni tokko gammeen akkas ta'e jedhee yeroo natti himu maal yoom akkamitti jedhee yeroon isaaniif deebisu baay'ee naqaanis. Hiika namoonni biraatti kennanis idaa isaanii mudannoo isaanii iccitii isaanii wal dhoksuun hin jedhu. Situ akkasitti yaada malee hiikti isaanii dhugaan jaalaladha. Gammeen hireen akka isheen dhageessee hin dhiphanneef ishee dhokse kun jaalallee akkamiiti jedhama. Inumaayyuu immoo isa argachuu isheetti carra qabeettiidha jedhama. Deemasii sitti naaf. Sababa keetti gumis reebeera. Maal? Saamsoon moo? Eeyyee. Maaliif? Eenyu akka jajabina isaaf kennan beeku akkamitti gammee reebda jedhee Saamsoonitti lola kaase. Sana booda immoo Saamsoon akkuma ati beektu caccabsee lafa sakaa'e. Kunoo amma mana ciisaa jira. Kanaaf mana barnootaa feere? Maarree? Gurbaadhuma Saamsoon jedhamu kan amma maal gooname? Ammallee waan gurmuun callisee ilaaluu natti fakkaatu. Maal qabatu laphee isaa dhee lafatti naaf diriirsiti. Obboleessa isaatti bu'ellee gurmuun waan isa dhiisu natti fakkaatu. Haalama gurmuun irra jirus akkasuma fakkaata. Garuu akkuma ati beektu Saamsoon nama salphaa miti. Waan hundumaa keessaa maal tokko na ajaa'ibu beektaa? Maalidha? Amma makkan isii jaalladhutu na ajaa'iba. Waan biraas ufta jedhee seeguun koo. Amma akkam? Nagaa kooti. Gurmuuta siin dhiphisa malee. Jedhikaa kanas akka wal dorgommisan kunillee salphaadha nuun jedhe. Akkasitti yaadeen natti fakkaata. Kanan deemee Saamsoonitti dirmee akkas ta'eef. Akka dhukkubaa sana dabareedhaan si weerare miti. Ayi Saamsoon. Jirra. Nama akka kana ta'e ciisutti hin qoosamaa amma? Kan qoosamu qabuyyuu nama akkana ta'e jiruttidha. Malee akka dhukkuba isaa dagatu akkamitti gochuu dandeenya? Eeyyee kan akkasitti itti naaf himi. Dhugaa kooti bareeree. Yoo akkas hin taane yoo akka keessanii kana amma akkanii jijjiirama qabaa fooyyee qabaa maal yoo jenne dhukkuba kee yoomillee hin dagatiin akka jechuuti. Gumiin garuu waan sirriin goone. Kunoo ammas akka dhukkuba isaan daganneef oduu biraatti odeessaa jira. Dhiisi maaloo maal taate? Anaan kan naarsu inni reebamuu isaatu hin taane sababa kootti reebamuu isaadha. Malee reebamuun koos hin gaddisiisne? Dhugaa dubbachuuf gumiina naaf jettee rakkoo akkasii keessa galuun qabdu turte. Nama akkasii kana tuffattee madhiisuu qabda. Amma sadii isaatii gurmuudhaan naa gorsa. Sababa kootiin deemee akka ittiin hin lolleef. Dhiisi deemee haa loluuni. Deemee Ispaanaar koodhisaa godheetooni akka inni wiilshariidhaan deemu haa godhu. Obboleessi koo yoo rukutame ammas baasii adda biraa moo? Baasii maali? Muuziif juusii qabattanii dhuftu kamas. Namni nagaa haasa'u haa dhibamu? Hoo! Inni dhukkubsatu sin qoosa. Inni dhukkubsachiisu sin qoosa. Maaloodha kun? Maaloo yeroo yoo si dhaga'e naaf gorsi. Ittiin hin loliin, ittiin dubbatiin jedhiitiin. Booddee immoo sababa kootiin deemee ittiin lolee wanta tokko yoo ta'e anaan gaabbiin isaa nan teessisu. Tole, itti hima. Torban kana keessa Dooktarii Baalaa Qanaa fiiruuf hin jedha. Dhugaa? Gaafisti ta'ee akkanan dheekkamne immoo. Urjii, asitti dheekkamee hin beeku bara. Miti yeroo beekaan jiru sana waan nagoote hin dagatte.
Kun dhimma biraati. Garuu Dooktar Eebbaa maaliif manatti affeertan? Maal rakkoo qaba? Sababa na yaaliif galateeffachuu barbaade. Yeroo namni qajeelaa addunyaa kanarraa dhabame kana keessatti isa yoon galateeffadhe maal rakkoo qaba? Waan gaarii yaadde. Giiftii, ati sotu jiraatte baay'ee natti tola. Guyyaa mana jiru yoo ta'e filatamaadha. Tole. Maaliif na barbaadde? Waa yaadetan waysin mariisisa jedheen har'a burutuun jedhu guyyaa na jalaa deeme. Maalidha? Gumii jechuun qaamaan isa beekuu baadhus maqaa isaa sirriittan beeka. Waan inni mana barnootaa keessatti sii godhe yeroo natti himtu baay'ee garaa koo na nyaata. Nama akkam qajeelaa fi nama akkam gaarii yoo ta'e waan akkasii namaaf godha. Nama qajeelaa fi nama namaaf waan gaarii yaadudha. Maarree oolmaasaa kana caljechuun sirriidha jettaa? Maarree maal yaaddeeti? Jechuun otoo manatti waamnee laaqanaaf feerree achumaan immoo teenkii otoo jenneen jedhee yaade. Ati barana hiriyoota hunda laaqanaaf hiruuf kutattee kaateetta. Hojiin koosis ta'ee warreen si kunuunsan kunuunsuudha. Maaliif barattoota mana barnootaa hundumaayyuu maaf hin taane? Oo, haala kanaan barattoota hunda laaqanaaf hirtee fixuu figa. Sinaa eegu taanaan Hundaaf haa ta'u. Yaada gaariidha. Garummaa umman ta'u. Gumiin haala gaarii irra hin jiru. Xiqqoo dhukkubee jira. Maaltu isa mudate? Taayifoodiitu isa qabe. Yeroo inni fayyutti nama sana boodaan hafeera. Haa ta'u, akkuma jette haa ta'u. Dadhabeera. Hirriba koos dhufeera. Nan rafa nagaan bule. Been amiin nagaan naaf bulatis. Xiyyi koo arfaffaas hojii eegaluudhaaf jira. Gurbaa kottu. Oo Saamsoon. Mucaa gurmuu jedha sanatti dhaqi waa'ee. Akkuma jettee turte san. Wiixata sa'aatii 10 irratti bakka dirree kubbaa miilaa duriitti kottu jedhiin. Tole. Dhaabad maaltu sisa? Kan biraan immoo sodaachuu waan dandeessuuf nama dabalataa fudhadhuu kottu. Ilkaan kee sirraa harcaasa waan ta'eef akka isaan ilkaan kee funaanuu danda'an sirriitti mirkaneeffadhu jedhiin. Tole? Toleettan hima. Deemamu. Saamsoontu sitti na erge. Maal abbaa isaa siin jedhe? Wiixata sa'aatii 10tti kilaasii booda naannoo dirree kubbaa miilaa duriitti taphannu sanatti kottu siin jedhe. Baay'ee gaariidha. Kana qofan jenne namoota biraas dabaladhu kottu. Ilkaan kee waan sirraa harcaasuuf funaanuuf si gargaaru siin jedhe. Maalittiin jedhu? Namni wanta godhu beeku wanta godhu naasa'u. Kanaafiyyuu waanan godhu achumatti deemeen sitti agarsiisa jedhi.
Waa dhageessetta? Maalan dhaga'amu? Saamsooniif gurmuu warreebuu fi wiixata sa'aatii 10tti wal beellaman naannoo dirree kubbaa miilaa duriitti. Gaarii. Wal kabaju. Isin waa dhageessaniitu? Eeyyee dhageenyarra. Gurmuu fi saamsoon warreebuuf jedhu miti. Kanaaf nuyi maal galchere? Maaliif deemtee gabatee gurraacha irratti hin barreessitu? Barattoonni hundumtuu waan hin dhageenyeef maaliif kutaarra deemtee ittiin himtu? Sila oduun tokko yoo dhagame eessa dhageessan yoom ta'e jechuun hin danda'amu. Sababni isaa si afuuftutu jira. Deemi ammas bakka barbaaddetti deemi afuufi. Maal barbaadde? Saamsoon walii warreebuudhaaf akka wal beellamtan dhageera. Maarree? Saamsoon yoo reebde yookiin yoo mo'atte gumii maal waan buufatu sitti fakkaata? Oduu kee madaalaan kaafne kanaan ana gurmuu waan dhabdu sitti fakkaata? Madaalaa hin kaasu taanaan natti hima. Gumiin kana keessaa maal buufata? Obboleessa kee akkati jaallattuu fi miira addaa ta'e tokko akkati isaaf qabdu namoota baay'ee irraa dhageera. Addunyaa kanarraas nama amma isaasitti dhiyaatu akkati hin qabne dhageera. Eeyyee, kana waliin maaltu itti fidare? Namni wayii tokko obboleessa kee miidhee ati immoo gadoo obboleessa keetii ba'uuf utuu deemaa jirtu namni wayii tokko karaatti sitti dhufee gadoota obboleessa kee kanaaf ba'uuf heekturraa maal argatta jedhee yoo si gaafate maal jettee deebistaaf? Haalota kallattii hundumaan ilaaluu yoo dadhabde yoo xiqqaate callisuudhaan namoota miidhaman deeggari tolee?
Kan yeroo darbeerra massiif fayya. Ammallee fayyeera. Waan tokko si gaafadhu. Maal ture? Eenyuuf jettee akkas goote? Jechuun Saamsoon waliin qabu wallolte. Yeroo darbee isinitti himeen ture. Jechuun gammeef. Gumi hin soobin. Anaaf jettee akkas goote miti? Akkas miti? Gammeen akkas ta'ee miidhamuu isaatti jirraan hammam akka itti gadditee miidhamte natti himee ture. Yeroon kana dhaga'uttanis callisee taa'uu hin dandeenye. Kana jechuun sababaa ani gaddeef. Anaaf jettee? Oolmaan keenyarra baay'ateera. Anaaf jettee waan meeqa goota? Hin beeku. Ani yoo ergaan akkas godhee booddee naaf gale. Balleesseera moo? Galatoo. Isa kamiif? Waan naaf goote hundumaaf. Otoo hin danda'ee yookaan otoo na hayyamtee waan an danda'u waan kana caalu hundumaa siif godhee baay'ee natti tola. Kana caalaa osoo maal naaf gootee si gammachiisa. Utuun dafee gara buufata jireenya keetiitti dhufeera ta'e yeroo tokko tokko barfadhee dhufuun koo qaawwaa jireenya koo natti agarsiisa. Ammas barfaddeettamu? Kan nama biraa ta'uun kee barfachuu koo mul'isu? Miirri siif natti dhaga'amu garuu akka waan ati barfatteetti natti hin dhaga'amu. Miirri moo waan hundumaa gararraadha. Hiree. Ooko. Ija jabummaa natti taa'edheen sodaadhee malee eegansi jaalladhee bubbuleera. Anis na taajjabdaa jedheen sodaadhee malee miirri siif natti dhaga'amu. Cancalaan irraa hiikkachuu hin dandeenye gara keetti na harkisa. Wanti kun dhugaa ta'uu isaatti itti amantaa? Akka sammuun koo jedhutti hin beeku. Akka naannanoonni koo jedhutti garuu eeyyee.